jibbamu caala wanti bareedaan jiru jedhee yaada. Mi'aawus ta'e jireenya kee mi'eessuuf wanti akka jibbamu nama guutuu si taasisu hin jiru. Namni yeroo si jibban of dandeessee akka dhaabbattu si gargaaraa jiru. Isaaniin alatti jireenya kee akka bareechuu dandeessu si shaakalchiisaa jiru. Dhugumayyuu sinitti himu jarri kun oolmaa sanarraa qabu. Waan tokko sinitti himu aanarraa saame yookaan rukutaame sana booda kan dhadhaa ta'u. Nama waliin kan of madaatti yoo ta'e yoomiyyuu gammachuu kee hin argattu. Yoo argatte illee gammachuun kee umurii hin qabu. Ofii waliin kan dorgomtu yoo ta'e garuu gammachuun kee homtuu sirraa hin dhaabu. Waan tokkoon isinitti Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 2 isiniin dubbisa. Mata dureen isaa akkas jedha. Amantiin qoramee ilaalamee ogummaa biraan ga'uu isaadha. Lakkoofsa 2 maal jedha isinitti fakkaate? Yaa obboloota ko qorumsa garaagaraatiin ilaalamuu yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutiin fudhadhaa. Amantii keessan qoramee ilaalamuun isaa obsa danda'u akka fidu hin beektu. Isin warra fiixaan ba'an warra mudaa hirrinas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu jedha. Kanaafiyyuu maaliif jettitti jettanii nan gaafatinaa galatoomaa ulfaadhaa. Ati profaayila na godhadhu isin ifiisiitiin lubbuusii haadatti dhohitii jeen achi booda konkolaataan naafisi qofa malee hin fuudhuu jeen nama sadiin danda'u. Nama lameen wal jaalate kan akka wal jaalatu malee abbaa konkolaatichaa ka odoonan isan jaalatiin waa hunda naa bite kana akka inni hucciisu ati profaayila kana naa hayadhu jeen akkasitti suuraa kaayachiise isin suuraa kaayattee profaayila akka intalti haadha dhohite addunyaa tanarraa godaantu taasisan jechuudha. Haadha harkasiitiin fitti dhohite maaltu haa gaafatee lakkaa uummanni isiin ajjeesiniiti. Ifiisiitiif tasii dhabde namni bara waan fedhallee ta'u haadha fiitiif warra fiitiif hafuutu irra jiraa bara. Kanallee yaadattu nadhoon hoggaa aartee akka taatu dhabde. Dhagaa beeran gaafa aartanii akka taatan dhabdan lubbuu teessan tan hin galaafatina. Ilmoo dhaltan san yaadadha. Haadha teessan yaadadha. Abbaa keessan yaadadha. Kam taatana'u? Dhiirti ati qottuus inni numa fuudha. Egartanii akkasitti walitti hafan isin tasii dhabde jechuudha. Dhalaan dhalaadhaaf hirrifattu bara. Amma bakka silaa isiin sun teessu unoo isii tanaatiitu makiinaa san keessa taa'ee qalbii takkaan waliin deeme jechuudha. Tana qabdi. Daddabii hucciisi jaaniin amma daddabi gaa. Maaliidha daddabi. Achi hoggadha itti nuu bilbili. Yaa ilma namaa.